Chacham ya No Rabbi video. Bonu qabarrat ya Rabbi garagal no video yes akan bayin jeni bar mutana kuma kayan zinjir to da ba ya to أنا ما بيان جالدا أنا دي فيديو to ila ba kai bule ya Ay, ramai malka. Hojii teenya لا والله akasat diga Rabbumaa guyyaa baatee afur guutuu baatee afur wal dhabeeni arra kaleessa mana keessee arra immoo boonni keessee nama garaachaa taa'aman. Booniitu nama biraa taa'ee addaa taa'aman. Kun ergama rammee malkaa keessaa qabu. Kana rammee keessaa qabu. muti kabadu yaani ramme Wallaahi muti kabadu ayyo muti kabadu ni diwai go ayee godhe. بس جلا ayya badaza dimu ramme amina jala jetto ismu badaza mo ramme ni zan zani هيا من جنة oke ayya din cibadan ramme busy ranza komen tana demu badaza ويا ماما بين استاذ ماما بين ya bole zagaya dine zahurra robani betam to goromi robe ro urren to dufta wante tak kad namat mulla to bi tak ibjara ingert ايه تاكد بال موتي غارا bismillahirrahmanirrahim akka urre san keessatti waa takka gartee namatti mul'annetti urre san keessa chaachatti booniin qofti itti haa mul'atu bismillahirrahmanirrahim امين اللهم امين باخت qalbii fi wanti hundinuu garuma ishiidhaa as deebiti garuma boonii allahumma salli in danda'a khaaliqni امين 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 تم بريانا بارينجا jecha dahabaan barreeffamu jette jecha dahabaan barreeffame nimne sunfaashina suuraa chaajaa fayyadannaan sunfaashina aduuti fi fatiyaadhaati jette sun ta'u chaajaan nama akkasiitii miti jette yaa rabbii qiyyati walitti urgeessi yaa rabbi daima godhiif allahumma salli yaa rabbi yaa rabbi waan inni irraa maqabse yaa rabbi chaacha argisiisi yaa rabbi allah امين اللهم امين waan addaa qabdi biyyoonti yaa buleeso chaacha yaa rabbi يا ربي الله سبحان ربك رب العزت مكان Subhanallah tabarul akhir. نخاف وليد Subhanallah. رايحين نخاف وليد ساجا خلاص دوبات دبين Ni kasi godhe asu du'aayi keessa deebi dabali maate cacako Amma gaawwan haraakaa yaa hunda rabbi buleessan xiya boo baraasa. dhaggeeffadhu du'aayi nan godhu Baraasa. walaabuu koo welcome Baraasa. ويا ماما بين awwaan haraaca kiyyaa ishimin gaafadhaadhiis mucaa soddaan gaafatanii beektaa. دنگا بدن كارا خانه نيمي ورسدا جرا ماما بين موتول كابنا Mucaan soddaa yoo fedhe ofiin yoo fedhe kasitti. Naa har'a waan haraaca dhaniin qaba bismillah rahmaan rahim har'a aboo jimaa akka jaafaatti hin qabaamti badheessa. Eebbifnee Mama bayaanatti sin jee chachaanii asuudhaaf illee du'aayi godhiifi sin jee akkam jeetan gugudhaaf yaaboo. akkattu gootu rabbiin chaachaa dhalaa biraadha asuu malee dhagaa sitti haa fakkeessu jee du'aayi godhii sin jee Romantiin dhalaa biraa asuu tantee malee dhagaa sitti haa fakkaattu Subhanallah annama asuu farfara sitti haa dhaabbilee hojjeessu shamarran biraa sitti haa jeessu jahi du'aayi godhi sin jee harawaatti Anqaata farfalla keenya qaata gadhamee barqaata godhame. ati kaleen hin deemtu malis fa'u bakka Obboleetti hanga kana chaachaa yoo kanaanis ta'e saafottan ani bara akka hurreetti hin fakkeesse hurreen sun labne hurreen ogoroomi roobe waa takka mul'atu gamaa fi gamanaanis ishii malee eenyu malee kasa rabbi haa godhamu hin jedhu. Buriyya malee. booniyee malee moo Aboo intal cabdu muutii qabadhu ate nama bo'uuma rabbiin illee nama harkeessiti intalti sun bo'amee muutii qabadhu ta'i. Tokkoon godhansa. Ta'i. Muutii qabadhu ta'i. Habibi. Miila keessa ba'i du'a isiisan godha muutii qabadhu. Yalla, let's go ahead. Baddo Ayya welcome. isiisan godha daf. Bismillahirrahmanirrahim yaa chaacha. Zabanni amma keessa jirru kun zabana yaa boreessa kiyya du'aayin si godha dhaggeeffadhu. Zabana akka rasuulli baanan zabana dhiirti dhabamtee dhalaan namni shantam dhiira tokko jala deemtu ja'an san keessa kunu anta. Al'aana anta.
yeroo ammaa tana si obboleessa kiyya akka agarraa jirutti dharaan hundi sumarratti jechaa jirti bismillaahi irrahmaani irrahiim aboo dhalaan shantamni hundi akka gartee gara kee rabbi sahaadachaase obboleessa kiyya irraa hokkutatta obboleessa hedduu gaariidha wallaahi la'aziim mootiin baratin hin taalan mootiin baratin maaliif jennaan hortee teetiif illee gaariidha waan ta'eef irmaa dhadhalta obboleessa kiyyaati ilmaan horuun gaarii gaaf tokkollee taatu hayyuun oromoo fi kaan illee keessaa hin dhabamu Ana ammas deebine maaltu nu jala tare? Du'aayin beekigaa gabaabsi numa geessi. Du'aayi jirta moo khutba jirta sila? aboo fixanna baabbara kiyyan Akka gootuun sii mamma. asgabbaan jechaa jirti miliyoon asgabbaan Dhaga'i amma nuti wanni asitti walii qabamnee fi argaa feenu dhaga'uu feenu miira booniyyeetii fi miira chaachaati malee haasawa fi haasuu agartee akka khutbaa masgiida dhaabi cuqqaani nurraa mamma bayan. Cuqqaal. wajalaa idhaan seenaa jechuun Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh baddu. Badda walka wal. Cuqqaali mamma bayan kutaraan si keessa dubbatta akkana kunoo kana arguu feena nuti booniyyee chaachaa kana ka arguu feena. Jee waan jettu baddo. Laki erga qabame gamaarin godhame duraan dhaalaaf hin dhufeeni. Booniyyan aboo miidhaan irra deemi mitaate rabbumaa siilaa bajajjiiraanu Hagaggaburratti hacichu dhufaa jaan. Booniyyee atilleen booniyyee dhaaluu dhufte baddo. eega jarri Booniyyee duruu waan bilisummaa dhaala. kutte chaachaa afaan buutee jirti. Sabbari hanjiiga. Sabbari. Sabbari. Saahiba anumaatu ofirraa bishaan sitti qabaati. Tooruma kana jirtaame? Orma kanan jira anamman dhufellee beeta. Wallahi booniyyee waliin jira addunyaa kana zooruu barbaade. Chaachuma taanaan tokkuma dinnichootii mi waan ta'eef. gabbola zoonitoo nama nu dhungatu kamitti dhabne boo darta jala daddeemtana faateen timmartumaa hin tayu maa kana tasheetunda Awa mama bayan nu dhiistee miira haree kana dhaggeeffannaa. Mee nu dhiisi booniyyee. Akkuma reefu jalqaba gaa guyyaa waliin turretti amma miirri keessan oowwee sadarkaa intarnaashinaal irra ga'ee jira namoota kumaantamaan miira keetii fi kachaachaa daawwachuuf namni baasitti baay'ataa jira. Chaachaa waggaa meeqa namni jalatti akkas maqaa dhawatee footoo isaatis maxxanfatee kaan maqaa isaa barreeffatee deemaa jiru. Ati guyyuma takkaan booniyyeef lubbuu kiyyaniin kannaa chaachaan akka jedhu godhuu keetiif maaltu sitti dhaga'amame miti? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko gammadee. So namoota isa duuba deeman namoota isa marsanii jiran kana guyyaa tokkoon dhabama gochuu kiyyaaf bakka buuteen isaanii dhabamuu isaaniitiif I am so happy በጣም ደስ ያለኝ Amma waggaa sadeen afran chaachaan miidiyaa kana gubbaa jiru namoota baay'eetu maqaa isaa himatee chaachaa beluu kiyya chaachaa maarekii jedhaa turanii. ያ Amma namoonni san hundinuu gannaqamuuf deeman sababaa keessatti xoorataa ba'uuf deemanii. በቃ yeroon isaanii dhumatee jira kanaan dura waan inni nan ilaalleef malee silaaga kanayyuu isaan bira turuun isaaf hin malu ture garuu carraadhaan waliin argine kanaan dura ammoo na argee jira waan ta'eef በቃ የነሱ ጊዜ አልቋል Arra garuu si argee miree sirriitti si arge. ያ አርስሬና አርጌ sagalee hunda bihaate akka feetatti anaa sibira hiraamisa እሺ በቃ ትጅራና yeroo ሲወጭ akka feetatti haase Chaachaan sirriitti akka si arge qalbiin kee beekee jira. sirriitti na argee oh thank you so much Inillee sudungataa jira mamma bayanillee wajjin dubbattani. Mama bayan rooba keessa dhukkeen kaasin saayee baati. Dhagayi. maalum qotuu jahinga Mama bayan waan ati chaachaa karadhaaf bakka dhungata jihin gabboleesu aboo chaachaan waan ati karadhaaf dhiyaatu muru ABC gurbaa namaa. Hayi. Maal ta'e mama bayan kun? woo chaachaan jette wootiin jenne hin bu'a billahi billaa alee hin bu'a no chacha nama akkasii miti hin bu'eeni lakkii Nama dhungatu akkamiin dhabne wee.
Mama bayan na raba ya ciao. Amma bayan roba kai da dukken ka. Jara lapumma ya ko birratti sin nabase bay. Ciao. Bye bye. Mama bayan ne. Amarran ka se blok ko do yo cha cha wajin tanabo jasu. Yo kin zo okay? Yo mi. Obsi mama bayan. Obsi mama bayan. Obsi mama bayan. Obsi. Obsi abon ru adun da na abo. Ungata abon Obsi abon ungata da rabbi. Ho Inni aare deemu jettan. Miira keessa galchuu bakka neettan. Isaa yaaddaniitii miti. Mama bayan yaaddaniitii miti. اللهم صل يا ربي غيتي يا ربي يدي الترقيز يا ربي Mama bayan. mana nunggu target jadi اللهم صل ayo Mama bayan is Ayya, dubbii amma qoosaarraa gara dubbii haqiiqaatti gaafa dhufnu miirri kun miirri kaachaa fi kabooniyyee gara dhugaatti imalaa jira. Ati immoo qoosaa gooteeti waa'ee booniyyee kanatti maaliif dhiibatta qoy ati waan jiru jira ibsadhu mee waltajjiin kun waltajjii bal'aadha. لا Kaachaa narraa qaba. Baay'ichaa jira Mama bayan. Ramme ireen tun shabataa miti beeta. Akkasitti haasanii akkasitti ayyee jiran kanaa miti. Ani yoo ta'ellee iree ishii bareedduun argamu malee jechuun yoo rabbi walitti fide rabbi walitti ayyee jedha ayyaa jiru. Yaa'u barangaa jechuun. Ani haqa dubbii kan noof gochi. Gaafii akka tana dura na gaafattee sana murteessin dinnichuu yoo qiste. Booniyyee tana beekii Wallahi. siitu feemasii godhee siituu gartee. Ya Allah ishii keenyaan du'aa maka garuudha kana ol maal iree rabbi siyaa tolchu jechuun qofa moo nama ati deemuu adinaafaa maaree waan jedhamu. Inaafami qoy waan tokkoon jechuu deema dubbii dhiiraa afaan hin boone dhaga'i. Atiin kun mucayyoo tana siitu feemasii godhee yoo gabbara illee nu gaafatte beekaa qabda. Akka isiin akka dammaatti akka natti amma chaachaa kana. Garuu wajjin zeedhaan dhamaaf. Chaachaa kanatti akka isiin akka akkana mi'aawu teessu shoora qabdaa beekati isii tana sumaatu isuma tana of feemasii godha. Akkana moo kanaami? Amma chaachaan akka jechaa jiru booniyyee waliin gartee addunyaa kana zooruun barbaadaa jaacha booniyyeen bakka inni oftiin dandeessi jaa waan hundaa'u. Ani immoo waan hin jechaa jiru chaachaa kiyya dhugaadha ammasitti haamee ooytu garuu mi'aynasii kana kanutti beeksisee nu garsiisee isii tanaa barsiisee Mama bayaaniin jechaa jira. Nama falmataa irratti barta. Akkana moo kanaa miti? Yaa obboleessa kiyyaan dhaggeeffadhu yaa obboleessa kiyya. Aboo ramme jaalala irratti qalbiin hin jiru obboleessa. Ana biratti beektaa jaalalti tun bu'aa guddaa yaa boo jaalalti hin beektaa. Maaliif jennaan namni wal jaalannaan jaalalti tun kennaadha. Ammaffaa ammasii komantii saalaale okkee. Aboo abiyyaa miira gaazabaatiin talogga waa'ee caacaatiif Komantii saalaale. Komantii isaa dubbifataa deemii. Si hedduu si jaaladhaa hedduu si kabajaa sin jechuu jira. Ija kan kee duratti yookiin si godhuu si dabbaree ganaa si duratti hin dhungadhuu kophaatti hin dhungadhaa sin jechaa jira. No dhungatu laala rakkoon nama sa'anii miti walla. No. Nama sa'anii miti. Isiin tasii keessa Mama bayan tasiin dhageeffate. Rammi anaa erga fuudhee waa'ee jaalalaa soo agartee ati. Akka jiru. Wallahi cuqqaalattee taa'u jirta ilaarraan. Jechuun dhaggeeffadhu lammaffaa. Ani xadaa irraa osoo namni waamee laal. Ammallee jalaa nafnee baafaa jiran kana kan nuti taphaafama keenya yeroo bareedee naaf isiin feesbuuk irratti hin taphannu. Yeroo bareedee kanuma dabalee jiru. Maaliif jennaan nama tuffatu kana kanallee hin beeku. Nama keenya jiru hojii taphatti yoo waan gabaadhaan hayyee jedhan nama taphadhu hojii. Bultii rabbi itti haa guyyee. Amma kallattiin gara gaadiin isaa biratti itti yaadde muraadis waa'ee isaanii. Amma اللهم صل جماعي نجر رب العالمين gaafii akka tana Mama bayan
Yaay. Gaafii akka tana duraa sayyoo deebitee guyyaa keessaa rifattee gaafattee jirta. Tana gaafatte san ni yaadatta? Tam. Si jaartii ta'e tadhiiste namni harka irra kaatee deemu yoo harka tasaa mancaa harkaa qabattee rakkoo keessa wal dhuftan maal gootaa jettee tana gaafatte takka yaadatta? Yoo sin deebitee si keessa dhufee si gaafata beeku. No. Ira gaafatte baddoo kiyya galatoomi maamma bayan. Jeega. Isan siiti jeega salaamuka. Aboo karaa dheeraa nu Jaalalaan. waan Fakkeenyaaf hireen kun qooda rabbi jedheen jaalan akkas jedhan. jette ayyee. Yoo ta'a boodarra jaalalaan fakkeenyaaf jaalalaan gaa hin jiraa miti gaa yaa'u. Wanti seesirra jiru hin tuffatin jalaa hin didin ittuma yoo rabbii hiree du'aa godhiifi hin oodin akka nama gariititti ooduun hin jiru. Hammeenya ishiiti fi xiqqeenya ishii jaalachuuf itti gammadu hin barbaadin qofa. Dhiiraa bakka. Ani wanni hin narra jiru. Dubbii dhiiraati. Dubbii dhiiraati. Kana malee mallee hiree bareedu rabbi haa jiruuf. Garuu gisee irra deddeebitu akka isa keessatti haftetti irra deddeebiin tokko takka jetteetu mana jiraami. Akkasii jetteetu mafaa goonuu beela. Gattaaleen ishii gaafadhu gaabbalaa itti beekan jira tattan irra addeebi'amu. Ayyee gaafadhu waan biraatii fi Maal ittiin ta'e maamma bayan adeemsa dubbiidhaala sii qajeelcha dhagaye. Ammaati miiciyootaan akkuma reefu siin jee shoora qabda beekte akka ittiin sadarkaa kanatti beekamu. Amma chaachaalleen dubra diila tokko kan maqaa isaa dhawatu hunda. Boniyee. Amma boniyee dammeessaa. Amma wanti siin jennu dhimma Muhammad bayan kana hin kaasnu inni garuu atuma jira inni hin fagaanne. Shakkalatti barmooma bayan amma Wali wanni haa ta'u miti waa'ee chaachaa qofa. Geefteedhaan naakannu naajee biftuu maal obboleetti xiyya qaali. Ina amma dhibba sadii bara akka dhibba sadii si kana dhibba Roojeen kuma shan naa darbi yoo naa darbi. Namni si ala jira hinoo asii kana ni si. yaa bohatu lubbuu bareennaan ta'eef galaafatan sabbaru jeeta. Yaa qiyya wallaahi wa billaa dhaggeeffataan amma laalaan. Yoo amma kuma shanee taane naakanne ta'a wallaahi billaa ana jaahaazan qiyya bilaa lafan boora masadaadhu yaa buleessa. Yoo naakanne ta'a yookaan immoo mana namaa karma jiraatee karma jaahaazan bu'aan naa qabdiyan hin ta'e. Mana qiyya waan baratee baratee abaabaa fi onne bilibbilibbi sana hin qabu bal. Amma dali bilibisi kana jiranii bar. Wajah masih lebih koma Amma wanta kan wal qixxeessi na obsiga dhagee ani kaardii xiyyaa natii deesilaasii kan kannaati dhagee asu bakka manni kee akka muranne godhati manni kan kee akka muranne godhe bakka unoo akka isiin akka muranne gooti wanni si buunte keeti unoo 700 keeti subhanallah. boleh juga jadi nabing kan ini apa hati mana napa kan itu. Ayo bang. Hati mana nafahan itu kan nih. Mama bayan jalan lah karena syakalatin walan daun sisi ini nudisi. Opsi namni namni osumati otomati opsi hasan nih kaget das jauh ini titolong ini sif kena deh mabar. Dimarin aja pada dia dimarin aja bayan ada hari di bang. Achaku habibi ko welcome back. Ho otomati gammati khafaltun ini Kau cuma Mama apapun gitu sih. Mama bayan nura cukali menura cukali. Cukali nura. Boniyee chacha welcome back ji menura. Ini rancu oke kalau jalan. Si nura cukali mama bayan. Abi share nanti hojen nura kalau berani aja na derbi. Ini nura sih inje mi aja. Kalau sih wallah billahi sih bu bazu nanjanga. Ayo bang. Eenyu baafte? Wallahi billahi baatu Mee eenyu baafte? Mee dhiirummaa ta'e agarsiisi. Eenyu baafte? Ana shirtu godhe inni baanaan shirtu godhe deebise. Yoo kabajan aku waktu bu bakal si nanti bu. Eenyu baana ta'e miti dha. Wallahi bayi bira. Eenyu baana? Nasi jere bayi. Eenyu baa. Masa kalau kabajan sama
nama mudira teze ya sa inni amma jaartii chaachaatiin biyyaa baree fayyaan qabu. Eenyu ati siin jirin? Eenyu ati si jammare eenyu? Timeessee jira maashaallah baga timeessite chaachaa ko habibi jaartii namaa tagatta godhante hunda si deebisaa bara habibi nurri linni shi amatti wallahi wa billahi sirreessi tajaartiin jalaa jallate hundi dhuftee tajaarsi jalaa jallate hundi nu dhufee eno Jaarsaa dheeraa kaa ijaan waan himatu adabu daarata mee ammoo booda afaan amma booda dubbadhu bani video qotu. eenyu nagar gali nagar arbebal Osi eenyu Bani ayyamu video. ali bolo na diam Kana booda dubbatu. Ali bolo deebisee bali. yes adna majalatan nabira qaboti habibi ko Habibi. yo ali bolo na dia bisen nana so amas Subhanallah. galatoon fadhu baa Ali deebisiif. Hayyee bani ha video. akan buat dirti kanat nama gammachu jadi eenyu si fanne ni beeku markada Allah majam intala miji abo lubuti yalli argedan isinin jada abo lubu muzi loltu si fanne mamma bayan loltu galan loltu Muzi betul. muzi jada terus jadi Ammoo saa yeroo sana jedhamu waan dhufee. nabi boli obrador obrador olmaz muzi olmaz nabi abo olmaz jingarambe Muzi welcome kid. abo ani basu da ramme tolchi ramme tolchi Annan qabu khodanii san godhe khodanii godhe ni tolcha. habibin bayan hasoko chachako mojiko badamagan ya rabbi fatihan tak wai Akasi. mayo ya nama bade welcome you know Bishaan guddaa kana ta'e qabu. waliyen bidiyoon jirtu waliyen ma achumate su tolfatte fi nan kesan ramme Sinti keessa ya rabbi muzi dia tasat tayero bara to ai gori ba shi yamma ne ta si khande san loltu dala da barga kabila le profile shi ali abar ali da ramme namni muzi akana diga diga be akana kabe kuncer rabas egale gawan sala mommo bayan abon yad muza gawad rabbe ko obsi sabar muti kabadda jahada mana allahumma salli Faayo mangisti. muzi ni baraka hargat Sako ya sabi pa mama bayan ko fakkan taane ka sagantaan mo jalan balita. ajje tu gamma ani mun ga doga muzi ni betro Nuti aso mama bayan da gefa juga. Masit nju asan dufni nuti wani biyo ko kabdan ta duran dura. ye Aso boni ye TV kan chacha da gefa juga jiran nuti. Da gaisa ni ye mama bayan mo gwada kada ka gafar di da isa kaisa gona dirqama dubbin isa lalatu jira wante. Isa khabajawan qabnuf jecha isa kaisa busna male khutban kanya gutuman gututti khamama bayan. Admal goda adi afanin anat jada comment mi yora bin debisini ga muzi da papai ya ko jani Zi wani zin tate beita. Us ya bore ga yoni jinta de ta ya di me wani beinu jani arkama duran foto je jani namtije. Hay ayya ba ayya rammi ganya bareda fayyade amma mama bayan gafi gafatamteef deebisa gabaabduu nu deebisuudhaan turtiin waliin gootu. Tole aljeshi malee ati akka wannaatti karaa feete nuuf achuu hin dandeessu. Takka faarratti arraan tana sagantaan arraa sagantaa boonii mana kana kopli share kura koppiliitti shiree haa godhani. Dhagayi sagantaan arraan tanaa ta chaachaatii fi ta booniyyeeti. amin amin ya rabbi nama lalakosa kana kuma ko dan gugu to fidi ayya ya bore ga yang join dugara de rabbi jare itu ga se Dhageeffadhu amma. Chaachaa fi booniyyeen akkamii ammaan tanatti gartee waliigalaa jiranii booniyyee tana sababaa keetitti gartee miidiyaa kanarratti barree kanaafuu galata qabdaa waan booniyyee tana nutti faarsiteef akka gartee garee chaachaatti si galateeffanna osoo sin galateeffanneen dura garuu amma chaachaan miira booniyyeef qabu akka nu ibsatu isa waa gaafannaa ati miti godhadhu ati shi chaachaa booniyyeedhaaf miira qabdu mee bifa kamiin nu ibsita chaachaa komantii si eegaa jira uummanni bal'aan
Fayoko, thank you. Miss you, come on. Food rasu. Chacha, ummanni ballansi eegaa jira. Miira boonii yeedhaa kan arruma argitee sitti dhagahame san bifa kamiin ibsitame. Booniyee miira ka sagaltee marka laaffattee rafuun dhabde yaa. Boonii. Jirtaami. Yeah. Normal no bakka arraan tana ture riiballee si jala haqutu maamiti. Koyalla. Ani booniyyee keessaaniin aalama addunyaa laala. Booniyyee keessaaniin addunyaa tana laala. Waaw. Waan gartee booniyyee chaachaan waan inni ijoo argitee jirta si keessaaniin addunyaa tana laaluu barbaade jaa akka mireeti. Dhugaasaati bar. Uma jedhamu jedhe. No, addunyaa tana agarsiista moo akkami gootee agarsiista addunyaa tana akkami si keessa laalama mee nu galche nu galle. Booniyee seriously amma laala. Laaluun isa akkuma isaaf malutti addunyaa kana itti argisiisa. Aalama kana jechuun akkuma isaaf malutti. Si keessaan akkami addunyaan laalamti. Kuni beekumsa dhaloota irraa fayyadu. Mee nama keessaan addunyaa laaluun akkamitti danda'ama nutti ibsimee bannaati. Siif galee ani fi chaachaan amma wantoota amma kana dura haasa'ame wantoota amma kana dura godhamaa ture waan hundayyuu keessaa baanee jira qabtu kaal አሁንኛ በአዲስ ነገር ነው እየሄድን ያለ ነው። ስኒፍ ገሉ ዲስ ደንዳዩ የፍቅር መንገድ እየዘረጋችሁ ነው? አዎ ኦኬ ጥሩ ነው። ቻቻን ኩኒ ነማ ሰልጳ ሚቲ ንበይታ ቻቻ እንደዚሁ መንገደኛ ሚቲ ቻቻ ጀቹን ነማ ዱበርቶኒ ባየን ኢሰ መቃዳወተኒ ጉያ ከኑ ጉቱ ወሎላ ኦለኒ በይታ ተከስቶ በይታ dubartoonni hedduun isirratti wal danda'u garuu dubartoota hedduu faanaan immoo walitti qabu salphuma kanatti chaachaa kana kanatti gaafa inni wochuun tarragaa beesti yaa'un asbiratti jarjaro sun taane xiinxalliidhaan gaafii gaafannu deebisuu sirraa eegama si galee deebisuu jira chaachaan gaafa kanatti miira si qabaatee ani lubbuu kiyyaan siif kan gaafa jiru akkanumatti namni billee kun dhaabbatee tuma kas ilaalee atis chaachaa fudhattee deemtu sitti fakkaata akkasitti dhagahamaa jira akkasuma abba barbaade ለምን ሺ ሆኖ አይደረደሩ ምን እነሱ ተይዘን እንሄዳለን ምንም የሚኖር ነገር አይመስለኝም አይ እነዚህ ሰዎችን እንደዚህ እንዴት ነው እንደዚህ በቀላል ያይሻቸው ዱበርቶች ነው እነሱ ምን መሰለ ጊዜያቸው አልቋል አብቅቷል የነሱ ጊዜ አቤት አቤት ጦረታና ይውጡ በቃ አፋን ኦሮሞቲ አቶ ቦቦዲ ያኺ ሱብሃንአላህ ሃይ ፍቅር እስከ መቃብር የትየር አፕደ ግሬኛ አፕደ እትጎዱ ወርባደ የትየር አቤት አቤት ሶሪ በዚህ በያኒ ላላሜ ሙዚየም ይዘናዶች ጅርቲ ቴዱ ዌልካም ጋይስ ሜምበር ማናታ ታፕ ፊሌ ጎዳ ሰላም አለይኩም አፉሪ ቡቱን አርጊኔ ቻቻ አራት ወር ሙሉ ለሱ ብላ ያላደረገችው ነገር የለም አቲፊ ቦ ቻቻን አሩም ወለር ጊተነት ፈካተ የሮ ጀልቀባፍ ጋፋ ወልድ ቢስተን አከሲሚ የሮ ጀልቀባቲ ፈራ ኖ የቹኒ አትለን ከናንዱራ መቃሳ ደጋ ትርቴ ኒን መቃሳኒን ደጋገሩ ወሊ ድበቹን ከኛ አሩማን ሂሬ ኢሳን ድበቹ ዳ አርገቴን ቤቱ ከናንዱራ ኖ አርገቹ ደቦ ሶንታኒ በርባዴን ቤ ቆይቶ ደጋ አልፈለኩትም አዎ ማለት እንትን ያዴን ሶ ያዴ ቤኬ ነው ዱብሳ Tengi ofin dibinga ma ofin ugume ko ayna muto ko ni dubbisu barbaade ni dubbisan garu yaadeen beeko dubbisuni confidence he nutura gaba ajirra atille ofittin ba isini anka jedhu qoya magafina sigafata mal gota wayta okay kanandura inni maka ke dage beeka te adda garum chachani yes akkamiti shurtaa uu dandeesse chaachaan maqaa kee dhaga'uusaa argeeni ture gisee waa'ee kiyyaa dubbatanii inni gestii nama wayii irratti ture jira waggaa tokko ni ta'a
በደጋ ኮንፊደንስ ትጠራለ በእናትህ ቻቻን ቦንዬ ኢሳ ዋይ ከዲ ዱበታ ቱሪ አርጊቴ ጅርታቲ ኤየን አርጌን ቱሪ ወጋች ኮኒታ አቲ ዋይ ኢሳ ገከ ወላሂ ባይነ ሜ አማ ነሚ ብራ ዋሲና ጀዱ አኒ አማ ዮን ዋዱበደ ነመን አስቀየመ ዋንቴፍ ጋፊንክ የገረቦዳት ሲያትሩ ማሜ asmami komantiin guutuu akkasii jirti mamma eka mamme yama miila tokkoon ishee sagara subhanallah ture jedha maamma bayaan dhugaadha haalli isaa nama sodaachisa ture haalli inni gartee quraana rabbii qabatee akkasitti karaan jannataa karaa booniyeetiitti jechaa ture san baroota san keessatti booniyeen hagam takka odoositti tolteeyyuu maamma bayaanii ijjisaa kunuu qoftiin nama sodaachisa dhugaadha garuu chaachaa kiyya ammallee duboo maamma bayaan nama bibbiran jirre maaliif haasetan rambe nama seenaa gaarii qabu ni dubbatama bara kumaantamallee maqaan isaan dhaawama maamma bayaan ati nama seenaati ati nama gartee hawaasa kana jaalala barsiise ati goota jaalalaati maamma bayaan jechuun nama salphaa miti nama waan itti qajeele hunda keessatti hangafa ta'u gaafa geema jalqabees akka argitan kana gaafa jaalala jalqabees gaafa ilmi diinyaa jalqabees maamma bayaan jechuun nama waan godhuu barbaade maraa'u bakka an jiraamire isinuu ragaa ba'uu dandeessaniif isaa turree maamma bayaan namni tokko gaafa dubartii jaalatu isii fi isii qofa ka itti mul'atu karaan jannataa booniyyeedha baratti jette san bara dagatamu miti akkanuma kana miti seenaa gootummaa keetiitti barsan chaachaan na aibisuu ijarraa na hambisuu jaa maamma bayaan maal jetta maamma bayaan dhiifama asirrattoonni isiniin bakka waa'ee karaa jannataa joosan irraa billaa alaykum dogongora namaa ilaalan deemina karaan jannataa karaa quraanatti badiisaa waan ta'eef namuu jaartii isaa bakka irraa fuudhe karaan kan karaan maaree jedhee itti fuudhuu miidhamuu danda'a yoo fedha keessaanis faarsee akka fedhe jaartii isaatiin jechuun hin danda'a. Okay? Tana jala qabe waa'ee kanaa kana keessaa bahe dogongora keessan seenuu billaa alaykum. Si malee hin jiraatu jechuun hin danda'amu. yeroo nama jaalatu argate yookiin nama fuudhuu jaaratu argate kanaan hin jirtu keessaa bahe harma faadhaan jaalatiin akka qalbiidhaan taatu jarri lachuu karaa lamaan nuti wal jaalannaan ani namoonni duraan jaalachaa ture ni eebbisa karabbiin bultii gaarii yeroo gaafii rabbi yeroo wallaa billaa namoonni gaarii akka waan ammallee abdii roongatanii waan jedhanii jirana tafakkara akka feetii miti gara akka feetii amma kan jasbaati jaalalamee jaalala jechuun tajirjiirraan qabne san qofatti hin eegin tamuu biyyeetti san qofatti hin eegin obboleessa sadii namummaa kabajaa fi ulfina namaa qabaachuu waan jedhamu san okay akkas booniyyaa kuttee booniyyaa qaba indi deebitee indi rundeetu ni deebiti booniyyeeni ni deebiti diisin jeesa abiyaan Ibrahim baadiyyaante akkasi rabbi walitti haa urgeessee du'aa goonaa fi ani chaachaa osoo hin taane ishumaaf hiree gaarii rabbi haa hiruuf jedhee du'aa godhaaf chaachaa qofa osoo hin taane wanti guddaan maali jennaan nama jaalala tokko hiree bareedu rabbi haa hiruuf jedhee du'aa godhaaf akkas abbaa fedhellee haa ta'u faranjii haa ta'u fedhe nama fedhe haa hiruuf. Mamma bayaan anaafate waan tabbasne waan chaachaa booniyyee narraa fudhatteetis yoo wal fudhannee waatis booniyyee chaachaan sirraa fudhatee waan ta'eef. Manaan qaba. Wal fuunaa kam jetta anaafate wal tabbasa. Yaa obboleettiiti laal takkitti afur caaltuun qabaan siin jedhee yeroo maal taasisa? Wayi. Waraabuma jetti deebitee jirti laarreen tana maaliin isin hin jedhe dhiigni hin beeka maraamariidhaan maraamaa jira waan ta'eef. Akkasii kasih aja pak. Borang besi tiap hari belok kau tu. Oh mama biar ni bekan dan nurani sih kan.
waan ittaan hin baadhiifi. Aboo maalin jedhee abboleessa du'aan. Ay baaboo muciyoo amma chaachaa harka jirti chaachaa jeebisii inni malee niin beekaati maaliif beekuu dandeessa isiidha waa isii hin beektu ati beekuu hin qabdu. Aboon nama wajjin turte takka waan ishiin madura irraa hin beektu ati. No ati masgabni isii dhumuu qabas bira. Ay maal jechuun. Maaltu dhuma. No waa isiin reefullee himatee jira chaachaa. Dubbii kana keessaanillee natti himatee jira. Waa'ee isiin hin beekan nuun hin jeenga maamuu beekan. Barinni afaan guddatee dibbatuun qabuu barna dhimma chaachaa ta'e nama biraa ta'e namni obboleessa. Maal jechuudha? Dirqama waraanarraa inuu anaa kabajuu qaba obboleessa waan nan kabajine qilee seena. Boo ati magaalaa adda bitattee. Qilee seentaa mamma bayaa nan kabaje. Aboo Rabbatu berapa irraati rabbatu baran caca sin jechaan jiru. Na isa ta'e nama biraa ta'e jechaan jira intalti miira keessa bahi. Dirqama na kabajuu qabaan jedhe nama tokko nama madura wal jaalattan si jaalala barsiise si waan dabarse waan ta'eef. Magaalaa adda bitattee wanni jaan hin jirtu. Fatih anta gaya fatih asii onnee gurraati akkana jettee waan kana keessa namni ziyee jala fudhate reefun tan waan bonii hin jette quban qabde. Hai provider caca ufadhu ayat jennan fashion asuti di fatih arati jette. Subhanallah lalme dibbi ajaibaati bolese. Amma gaa sagantaan akkuma itti fuftetti jirti. Maama bayaan usii jimaa qeeqama eegdee dubbii si geessee dubbatta. Chaachaan waa'ee keessaa natti himaa jira. Maama bayaan takkaffaa irratti miidiyaa irraa godhatu takkaffaa yaadni maama. Big respect garuu yaa thank you Chacha. Garuu dubbii boonii harkarraa fudhadhuti. Maama bayaan sitti himaan ture dha. Chaachaan wanta kana. Jas babu ya mati. Nuti godhadhu maama bayaan amma jara keenya